Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ni amanna. Ameen. Jaallatamootaaf kabajamoota maatiiwwan Waaqayyoo maqaa Waaqayyo Gooftaatiin nagaa isin gaafadhaa. Akkam ooltan akkamiin yoo na eegdan. Ameen. Waaqayyo Gooftaan keenya akka balleessa keenyaatu nutti hin lakkoofne akka dhiifama isaan guyyaa har'aan nu gahe. Waaqa keenya qoricha keenya fayyisaa addunyaa madaaniyaalamin Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galatoome kan kabajame nuuf haa ta'u. Haadha keenya haadha nageenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam ergamoota qulqulloota wareegamoota hunda isaanii akka kennaaf kabaja isaaniitti maqaan isaanii kan galatoome kan kabajame nuuf haa ta'u jecha bakka jirtan teessanii warreen sagantaa kanaa ilaalaa jirtan yookaan hordofaa jirtan hunda keessaniif jaalallee Waaqayyo keenya Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu jecha guyyaa har'aa viidiyoo baay'ee gabaabduu taate tokko qabadhee dhufuudha kan naka kaaseef waa'ee haala yeroo ilaalchiseeti jechuudha. Yeroo hundumaayyuu waa'ee dhimma mana amantaa keenya baay'ee nu dhiphisa. Waa'ee dhimmi mana amantaa keenya waan baay'een irratti hojjetamu waan qabaniif hundi keenyaayyuu waliin taanee rakkoo keessa seennee jiru kana rakkoo nu mudachaa jiru kana furmaata kennuutu nurra jiraata. Kanaaf immoo haalli amma itti deemamaa jiru kun immoo gara fuulduraatti akkamiin nu deemsisuu danda'a maal ta'uu qabna kan jedhudha jechuudha. Tarii guyyaa har'aa waa'ee mana lubbummaa naannoo oromiyaa ilaalchisee gaafilee ka'an akkuma jiranitti ta'e immoo deebiin qulqulluu sinoodosii deebisees akkuma jirutti ta'e kana jidduutti garuu kan miidhamu eenyudha akkamiin maalii kan jedhu waan xiqqoo waliin laalla jechuudha. Jidduu kanatti warreen dhugumaa amantaa ortodoksii tawaahidootiif quuqama qabaatan bakka lamatti qoodee laala jechuudha. Warri quuqama gaarii qabaatanii garuu immoo manni lubbummaa naannoo oromiyaa hin barbaachisu jedhanii sodaan keessa isaaniitti seene ni jiru jechuudha. Ammas immoo quuqama gaarii qabaatanii mana amantaa kanaaf faayidaa guddaa qaba jedhanii warri immoo mana lubbummaa naannoo oromiyaa deeggaran ni jiru jechuudha. Isaan kana lamaan akkuma jiranitti ta'e immoo karaa biraatiin immoo namoonni dhimma siyaasatiin wal qabatee dhimma adda addaa wal qabatee immoo wanti kun ta'uu qaba hin ta'u jedhanis immoo gara lamaan kan jiraniin jiru. Isaan sun gama addunyaatiin kan nuti ilaallu, isaan kun garuu gara hafuuraatiin kan nuti ilaallu jechuudha. Inni jalqaba irratti ilaalle gara hafuuraatiin warri mana amantaa kanaaf quuqama qabaatanii garuu otoo quuqama gaarii qabanu waa'ee mana lubbummaa naannoo oromiyaa deeggaranis ta'e morman isaan kun gara hafuuraatiin ilaallu. Warra ammoo otoo quuqama mana amantaa kanaa qabaanne gara addunyaatiin gara siyaasatiin ta'uu danda'a, gara sabummaatiin ta'uu danda'a. Warreen mana lubbummaa naannoo oromiyaa deeggaranii fi jibbanis ni jiru jechuudha. Isaanis qobaadhumatti jechuudha. Otoon gama hundattuuyyuu hin darbine dursaa akka qabiyyeetti akka nuuf ta'uuf jechuudha. Viidiyoo gabaabduu kana isiniin affeera jechuudha. Viidiyoon kun kan qophaa'ee waliigalaa qulqulluu sinoodosii yeroo wayitti xaqlaa beeta kanatti inni jedhamu manni lubbummaa waliigalaa riippoortii qulqulluu sinoodosiif dhiyeessuudha jedhee riippoortii qabatee dhiyaate irratti kan dhiyaatedha jechuudha. Daataan kun maal akka nutti ibsu walumaan ilaallu viidiyoo kana hordofnee walitti deebinee dhufna. Waaqayyoon isin waliin haa ta'u. ባኪያን እጥረት መነሻ ችግሮችን እናያለን። እንደ ኦሮሚያ ሰፊ ነው። የቋንቋም አገልግሎት አልተሰራበትም። ብዙ ምርኮ አተናል። የችግሩ ግዝፈት የሚታየው በኦሮሚያ ነው። ዳታ ይዘን እንነጋገር። ዳታ ይዘን የብሔራዊ ስታቲስቲክስ መረጃ ላለፉት 2 ዓመታት ባወጣው መረጃ ከኦሮሚያ የቀነሰው 8.6 ሚሊዮን ህዝብ ነው የቀነሰው። አማራ ክልል ግን 0.5 ጨምሯል። ትግራይ ክልል 1% ጨምሯል። ደቡብ ክልል ላይ ደግሞ ባለበት ነው ያለው። ከኦሮሚያ ግን 8.2 ሚሊዮን ህዝብ ቀንሷል። ያማል። የኦሮሚያ አገልጋዮች ይህን ጥያቄ ማንሳታቸው ተገቢ ነው። እኔም ምጋራዋለሁኝ። ምጋራው እውነታ ስላለው ነው። ግን ምን እናድርግ? ተቋማዊ ይዘት ኖሮት ምን እንስራ? ባየነ መገድሲሳ ኤጋ ቪዲዮ ከነራ ዋን ጋሪ ኒ አርገቱ ዋን ጋሪ ኒ ውበቱ ጀዴ አብዲ ጉዳን ቀባ jechuudha. Maaliifin viidiyoon kun qulqulluu sinoodosiidhaaf riippoortii akka dhiyeeffamu gaafii gaafataman irratti hundaa'ee xaqlaa beeta kanatti yookaan immoo mana lubbummaa waliigalaa inni jedhu
riippoortii dhiyeessedha jechuudha. Riippoortii kanarratti maaltu dhiyaate? Akka waliigalaatti naannoo Oromiyaa irratti tajaajilli afaan Oromoo akka barbaachisutti akka waliin geenye dubbatanii jiru jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e naannoo Oromiyaa qofarra uummata miliyoona 8.6 hir'ate yookaan amantaa Ortodoksii Tawaahidoo gadhiisee bahe. Uummata naannoo Amaaraa bira akkuma riippoortiin kun jedhutti jechuudhaan illee akkasii waamuu baadhus garuu uummata naannoo Amaaraa biratti akkuma jedhan maaltu duwwaa tuqaasha ni dabale jechuudha. Isa duratti irratti Ortodoksoota duratti turan irratti duwwaa tuqaasha ni dabale waggoota 20 kana keessa jechuudha. Uummata naannoo Tigraay bira persentiin tokko ni dabale. Uummata kibbaa bira immoo gonkumaayyuu hin daballe sin hir'annes jedhame. Uummata naannoo Oromiyaa bira garuu miliyoona 8.6 Ortodoksii Tawaahidoo gadhiisanii bahanii jiru jechuudha. Maaliif ta'uu danda'e kun? Sababa maaliitiif ta'e? Erga riippoortii kana dhiyeessan immoo achuma irratti immoo maal jedhama? Gaafiin tajaajiltoonni naannoo Oromiyaa irra jiraatan gaafatan gaafii sirriidha. Gaafii ka'uu qabudha jedhan. Maaliifin uummanni miliyoona 8.6 mana amantaa kana keessaa gadhiisee gaafa bahu namni waa'ee kanaa gaafachuudhaaf duubatti jedhu cufaayyuu nama sirrii miti jechuudha. Gaafiin gaafatame gaafii sirriidha. Kanaaf ammoo qulqullu sinoodosii waltajjii isaa yeroo darbe keessatti persentii 95 gaafiin kun gaafii sirriidha jedhee dubbatee jira jechuudha. Persentii 5 garuu dogongora hojjettanii jirtu. Dogongora hojjettan kanaaf dhiifama gaafadhaa jedhanii persentii 95 wal balleessisanii kaansilii godhanii har'aa hanga wareegamuu yookaan immoo waggazuu amma jedhamutti akka qaqqabamu taasise jechuudha. Maatiiwwan Waaqayyoo abboota keenya qulqullaa'oo warri taatan warra siyaasaan deeman otoo hin taane abboonni qulqulluudha qulqullummaaf hojjetan baay'een keessan ni jirtu ni beekna. Kanaaf ammoo guyyaa har'aa murteen isin fudhattan kun dhuguma mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo ni fayyadamu if fayyadu jedhamee sirriitti itti yaadameeti. Yaadatu ka'e. Yaada ka'e kanaaf yaadan deebisu, yaadan mormuu, yaadan falmuu, yaadan karaatti deebisu, gorsaa waliin hojjechaa karaatti fiduudha malee awaggazuu yookaan dhorkuu wareeguudhaan dhuguma furmaanni mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootiif ni dhufa jedhameeti kan yaadamu. Warri deeggarrus ta'ee warri hin deeggarres ta'ee jechuudha. Dhuguma guyyaa har'aa wanti raawwate kuni furmaata ta'a mana amantaa kanaaf. Kun furmaata ta'uu hin danda'u akka kootti ilaala jechuudha. Maaliif? Manni lubbummaa naannoo Oromiyaa gaafiidha gaafate. Gaafiin inni gaafates caasan nuuf haa hundeeffamu. Qulqulluu sinoodosii tokko jalatti caasan nuuf haa hundeeffamu jedhe. Caasaa akkamii kan jedhuuf immoo fakkeenyaaf viidiyoo kanarratti hundoofnee waliin deebinee dhufnaa. Viidiyoo gabaabduu kana naaf dhaggeeffadhaa. ቤተክርስቲያን ተመሰረተች። እኛ ከዚህ አኳያ አላደረስንም። ምክሩ ብዙ ሰራተኛው ጥቂት ተብሏል። እኛ በተገቢው መንገድ አልሰራንም። አዲስ አበባ ላይ እኔ በወሰድኩት ዳታ 1000 ሰባኪ አለ። በአቨሬጅ ባንድ ደብር 5 አለ ብንል በ200 ምናምን ደብር 1000 ሰባኪ በከተማው እንዳለ ታውቃላችሁ። በወር አንዴ የማይደርሰው ተራ ለክስ አይደለም። ህሊናችንን እንዋቀስ። የህሊና ወቀሳ ይቅጠመን። የቤተ ክርስቲያን ሰፊ ናት። ከኛ አልፎ ሌላ የሚበቃ ሀብት አለ። አትቸገሩ። በባንክ ያለውን ገንዘብ እኮ ይገርማችኋል። የባንክ ባለሙያዎች ስም አውጥተውለታል። የሥራ ፈቶች ብር ተጠራቅሟል እያሉ ስጡት ለኢንቨስተር እያሉ በትክክል እኮ የሥራ ፈቶች ብር እኮ ነው የሚባለው። አልተሰራበት አልተለወጥንበት እንዴ። እኔ ህንጻ ተመለሰ ሲባል ለጠቅላይ ቤተ ክህነት ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተመለሰ ሲባል ደስ ብሎኛል። ነገር ግን አይደለም ሁለት ህንጻ እኛ 3 ህንጻ ሰተን ለሚሰጠው አካል የቤተ ክርስቲያን ክብር በተመለሰልን በእውነት ነው የምላችሁ ነገር ኤጋ ቪዲዮ ከነረት ዋንት ሲንገፈተን ማለዳ ባዬ ኩታላ ለበቶኮ ናናዋ ፊንፊኔ ዮካን አዲስ አበባ ጅሩት ጀቹዳ ተጃጅልቶታ አንገ ኩመ tokkotu jira jedha magaala tokkitti keessa tajaajiltoota hanga 1000tu jira. Guutummaa naannoo Oromiyaa keessa garuu
gara baadiyyaa keessa too deemnee ilaalle tajaajiltoota 1,000 argachuu dandeenya. Manneen amantaa naannoo Oromiyaa keessa jiran jijjiganii kan hafaniif lubni dhabamee barsiisan dhabamee tajaajilaan dhabamee xiqqoo karaarraa kan hafe. Naannawaa Finfinnee irratti garuu tajaajilaa 1,000 mana amantaa tokkoof hanga tajaajilaa 5 gaafa akkana jennu luba dabalatee miti daaqonoota dabalateetii miti barsiisaa lallabaa wangeelaati qofa. Lallabdoota wangeelaa otoo luboota too dabalatee daaqonoota margeetota too dabalatee immoo gara 6,700 siquu danda'u. Tajaajiltoonni mana amantaa naannawaa Finfinnee qofatti argaman. Naannawaa biroo irratti gaafan akkana jedhu uummata naannoo Oromiyaa qofa miti. Uummata naannoo Kibbaa, Somaalee, Affaar, Gaambeellaa, Beshangul Gumuz naannawwan kanarra too deemnee ilaalle tajaajilli isaan argachaa jiran ammamiidha. Tajaajiltoota ammamii qabu. Magaala qofarratti ortodoksummaan ta'uu kan danda'u. Baadiyyaanoo maal keessa ta'uu dandeessi. Caasaan kuni caasaan lafarra diriiree jiru kun asirraatudha gaafiin tokkoffaan jechuudha. Sinoodosii adda baasnaa miti. Akka nu badhettan gama kanaatiin kan ilaalu. Gama biraatiin immoo warri ilaalan jiraachuu danda'u. Sinoodosii adda baasnaa miti. Mana kiristaanaa adda baasnaa miti. Caasaadha. Caasaa gaafatame waajjira bulchiinsa jechuudha. Bulchiinsi kun caasaan kun haalli ittiin deemamaa jiru sirrii miti jedhame. Mee mana amantaa qulqulluu Gabri'eel qullubbii irra jiru otoo fudhanne galiin mana amantaa qulqulluu Gabri'eel qullubbii irra jiru yoo xiqqate mana amantaa 1,000 jiraachisuu ni danda'a. Akkamitti luba 2 daaqonii 3 qacaree barsiisaa tokko bukkeetti qacaree ji'aan ikkoo baadiyyaa keessatti yoo kaffalame birrii 3,000 4,000 ikkoo luba 2 daaqonii 3 barsiisaa lallabaa tokko qacaree jiraachisuu ni danda'a. Manni amantaa qulqulluu Gabri'eel qullubbii jiru qofti. Kana qofa miti. Naannoo keenya hedduu magaala keessa deemnee yoo laalle manneen amantaa jiran haala kanaatiin manneen amantaa baadiyyaa gargaaruu ni danda'u ture. Manneen amantaa baadiyyaa keessa jiran heddumminaan cufamanii jiru. Heddumminaan tajaajiltoota dhabanii badanii jiru. Cufamee jira. Waggaatti yeroo tokko kan banamutu jira. Kan gonkumaa immoo cufamee kan gonkumaa jijjigamee jirutu jira. Heddumminaan baadiyyaa keessa deemnee yoo laalle baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf maal gochuu qabna? Caasaa kana sirreessuu qabamaadha. Caasaan jiru asirraatudha. Caasaan jiru kun sirraatu taanan garuu gaafiin akkanaa akka ka'uuf duubatti naman jechisiisu jechuudha. Uummanni miliyoona 8.6 mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessaa gadhiisee gaafa ba'u maal irratti hundaa'eeti? Tokkoffaa afaan isaatiin tajaajilamuu waan dhabeef jedhama yeroo baay'ee. Okay, afaan ishee tajaajiltoonni jiru. Afaan rakkoon qabu erga inni tajaajiltoonni baadiyyaarra jiru. Tajaajiltoonni bakka biraa jiru. Qophaa'ee jira. Tajaajiltoonni qophaa'an jiru. Kanaaf kuni caasaan kun asirraatudha. Lammaffaa kitaaboleen mana amantaa keessatti saba tokko gadi buusanii saba tokko ol kaasan ni jiru. Baay'inaan jechuudha. Kitaabolee hedduutu jiru. Har'aaf yoo dubbachuu baanne gara fuulduraatiif garuu akka sirraatan taasifamuu danda'uu qabu. Kitaabolee kanaaf jedhee uummata hedduu dhabnee jirra. Kitaaboleen kun mana amantaatii namoota hedduu baasanii jiru. Kitaaba kana garuu mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo miti kan baaste. Kan baase namoota jibbiinsa saba tokko irratti qabanidha kan baase. Garuu manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo ifaan ifatti baatee koottaa yaa uummata koo kun isin ilaallatu jettee dubbachuu danda'uu qabdi ture. Hin dubbanne hanga ammaatti jechuudha. Mee macaafa qulqulluu haa fudhannu. Macaafa qulqulluu tajaajila afaan Oromootiif bu'aa guddaa kan qabu, hunda dursa kan kennamuu qabu. Afaan Oromoo tajaajila keessatti yookaan afaanota biroo keessatti macaafa qulqulluudha. Hunda kan dursu. Mee qabnaa macaafa qulqulluu Itoophiyaa Ortodoksii Tawaahidoon barreessite tokko qabnaa? Gaafa kana laallu maaltu nutti dhagaa? Kan Pirootestaantonni barreessanii dhakkoo qabannee deemaa kan jirru. Macaafni qulqulluun nuti qabannee deemaa jirru macaafa qulqulluu Pirootestaantonni barreessanii nutti kennan afaan Oromootti isa qabannee deemne jechuudha. Achi keessa dogongora hedduutu jira. Akkasumatti isuma qabannee deemaa jirra. Waan baay'eetu jira. Aadaa uummata tokkoo gadi buusanii, aadaa uummata tokkoo ol kaasanii namoonni dubbatan ni jiru. Kana hundumaa garuu Itoophiyaa Ortodoksii Tawaahidoo miti kan akkana godhe. Namoota achi keessatti fayyadamaa jirantu jira. Namoota badii yakka irratti hojjetantu jira. Kana
caasan tokko dhaabbatee caasan waa'ee kanaa qoratu dhaabbatee caasan waa'ee kanaa sirreessee deemu wal madaalchisee deemu dhaabbatee ijaaramuudha kan gaafatame jechuudha. Kan hubadhetti kanaan kan kanarraa nafe garuu waa biraati taanan anis fudhadhu garuu kun mariidhaan ta'uu qaba ture. Si'aayinaan otoo hin taane yookaan daddafneetu murteessoo otoo hin taane irratti mari'atamee irratti qoratamee waliin walii galteedhaan koottaa koree mana lubbummaa naannoo Oromiyaa koottaa jedhamee waamamee mari'achiisuu waliin mari'achuu akkamiin furmaata kennuu dandeenya akkanaa yoo deemne akkanaa yoo deemne akkana jedhanii wal qorachuu waliin deemuu waliin mari'achuutu barbaachisa. In ta'u taanan garuu nageenya mana kiristaana keenyaa eegsifachuu hin dandeenyu. Nageenyi mana kiristaana keenyaa eegsifamuu kan danda'u yoo waliin mari'anne yoo waliin taane yoo tokkummaadhaan dhaabbanne qofaan. Warri kaan keessaa ba'an warri kaan itti magdaqan jenneetiin otoo hin taane hundumaa ija tokkoon yoo laalanidha. Afaaniif qofa miti. Wanta baay'ee laaluu dandeenya. Uummanni naannoo keenyaa akkoo tajaajilli inni argachaa jiru baay'ee kan nama gaddisiisudha. Naannoo hundumarra yoo deemne uummata naannoo kibbaa bira deemaa laalaa. Paastariin tokko ammam uummata of duubaa oofee akka deemaa jiru laalaa. Itoophiyaa Ortodoksii Tawaahidoon garuu kana maaliif irratti hojjechuu hin dandeenyedha gaafin. Kanaaf murteen guyyaa har'aa murteeffame kun ani akka kootti waa'ee awaggazuu yoo ilaalle yookaan waa'ee dhorkuu yoo ilaalle waa'een dhorkuu yookaan awaggazuu kuni namoota sirna mana kiristaanaa keessatti barumsa lallaba sobaa yookaan barumsa seera mana amantaatiin ala ta'e namoota lallabantu dhorkama yookaan awaggazama. Kan akka Aariyoos fa'ii, kan akka Nisxiroos fa'ii warreen lallaba mana kiristaanaa jijjiiranii lallabaa turan. Warreen Waaqayyo kadhataadha jedhan, Iyesuus Kiristoos nuuf kadhata warra jedhan, Iyesuus Kiristoos hanga har'aatti araarsadha warra jedhan. Warreen akkasiitu awaggazama. Warreen seeraaf heera mana amantaa amma ittiin bulaa jirru kana xiqqoo ishii dogongora of keessaa qaba. Sirni bulchiinsaa amma ittiin jirru sirna bulchiinsaa jechuudha. Seera mana amantaa naasiin jiru sirna bulchiinsaa waajirichi jechuudha. Dogongora of keessaa qaba. Kanaaf dogongora kanarraa adeebinu gara kanaan furmaata aalaannu warreen jedhan kun awaggazamuudhaaf waan isaan qaqqabsiisu hin qabu akka kootti jechuudha. Maal baay'ee meeni beekna too fudhanne. Abbootii qulqulluu sinoodosii keessa guyyaa har'aa taa'aa jiran keessaa kan ikkoo Iyesuus Kiristoos hanga har'aatti nuuf kadhata jedhee barsiisu qulqulloota hin barbaachisu araarsummaan gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos qofatu nu araarsa jedhee lallabaa kan ture guyyaa har'aa qulqulluu sinoodos keessa taa'ee kan jiru ni beekna akka abboota akkanaa warra akkasiiti awaggazamuu kan qaban ture. Warra siyaasa fi mana amantaa waliin makee amantaa balleessuudhaaf siyaasa keessa makee hojjechaa jirutu silaa dhorkamuu qaba ture mana amantaarraa malee warra caasaa kana gaafatee miti akka kootti jechuudha. Kuni boruufis nageenya mana kiristaana keenyatiif furmaata nu ta'uu hin danda'u. Ammas taanan borus wanti gochuu qabnu tokkoo fi tokko teenyee waliin mari'achuutu barbaachisa. Wal awaggazuu yookaan wal dhorkuun kun gara biraatti nama geessa. Bor waan dandeenye keessaa baanu keessa nu seensisuu danda'a. Dandeenyetu keessaa bahuu dhiisuu dandeenya. Nageenyi mana kiristaana keenyaa ammaayyuu gara adda addaatiin bittinnaa'aa jira. Caasaalee adda addaatiin nageenyi mana kiristaana keenyaa babbadaa jira. Caasaalee babbadan sana furmaata waliin kennuu kan dandeenyu yoo tokkummaadhaan deemne yoo tokko taanedha. Garuu keessaa wal baasnaa keessaa wal dhorkina yoo ta'aate kun adeemsa keenya duubatti nu gottotuu danda'a. Duubatti nu hambisuu danda'a. Yaa abboota koo, yaa obboloota koo, warreen sagalee kana dhaggeeffattan hundi keessanuu jechuudha. Tasgabboofnee wanta dhufe kana tokkummaadhaan taanee bira haa darbinu. Koreen mana lubbummaa naannoo Oromiyaas ta'e, deeggartootas ta'e, warra hin deeggarres. Gochi kuni mana amantaa keenyaaf barbaachisaadha moo barbaachisaa miti kan jedhu teenyee irratti mari'annu waliin. Mari'adhaa taa'ati. Lafa bu'aati waliin mari'adhaa.
hin ta'u taanan jidduutti kan miidhamu namoota, jidduutti kan badu ummata hedduudha, jidduutti kan badu nageenya mana kiristaanati, jidduutti kan badu yeeyyiiwwan adda addaatu nu fudhata. Kanaaf waliin teenyee tasgabboofnee hojii kana galmaan geessisuutu nurra jiraata. Arrabsoon yookaanitti wal arrabsuudhaan, wal xiqqeessuudhaan, abboota arrabsuudhaan haala kanaatiin ani akka kootti itti naman waa'ee kana. Abboota arrabsuudhaanii miti nageenya mana kiristaana keenyaa kan eegsifan. Yookaan immoo wal wareeguudhaanii miti, wal awaggazuudhaanii miti. Tokkoo fi tokkummaan taanee waa'ee nageenya mana kiristaana kanaaf kan barbaachisu kamiidha jennee caasaa lafa bu'e tokko baasutu nurra jiraata. Waajiraa jenneeti kan amma kan hundumaa walitti akkana ta'a. Kunikuu waajirri kuni waajira bulchiinsaati. Bulchiinsa malee waa'ee doogimaa mana amantaan gaafatamne, waa'ee qanoonaa mana amantaa, sirna bulchiinsa, waa'ee seera mana amantaa otoo hin taane sirna bulchiinsa ittiin bulmaata tajaajiltoonni akka iddisilaa fakkeenya fudhanne sana isaan Finfinnee keessa hanga sana jiraatanii naannoo biraatti immoo tokko lama dhabaman sana otoo hin taane hundaaf walqixa kan taatu, mana amantaa hundaaf tokkotti yaaddu, haala tokkoon bulchuu dandeessu tokko wanti akkasii akka hojjetamu irratti mari'atamuu qaba. Wal awaggazuun kun gara biraatti nu geessuu danda'a. Kanaaf yaa obboloota koo tasgabbaa hundi keessanuu bakka jirtanitti, warri deeggartanis, warri hin deeggarres, warri koree mana lubbummaa taatanis, abboonni keenya warri guyyaa hardhaa murtee kana murteessanis hundumtuu tasgabbaa'utu nurra jiraata. Akkuma dhageenye walakkaan abboota keenyaa baay'een isaanii falmaa akka turan dhagaa turre. Kaan isaanii immoo awaggazaman kan jedhu dhageenye jechuudha. Innaa wanti kun dhugumaan furmaata ta'uu danda'a. Awaggazuun kun dhuguuf furmaata ta'a. Muu furmaata kan ta'uu qabu maalidha? Mariidha. Wanti marii caalumtuu yoo hin jiru. Otoo teenyee waliin mari'anne, otoo teenyee walitti yaada keenya sheer walii goone, yaadolii walitti finnee waa'ee nageenya mana kiristaana keenyaa irratti yaadne baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf tarii baay'een keessan guyyaa hardhaa warri deeggartan miira hin taane keessa seenuu dandeessu. Warri hin deeggarre immoo miira gammachuu keessa seenuu dandeessu. Garuu miirri nuti keessa jirru kun nageenya mana kiristaana keenyaa eegsisuu danda'amoo eegsisuu hin danda'u kan jedhu adaraa keessan itti yaada. Inni guddaan tokkoo fi tokko kadhannaadha nu barbaachisaati. Mana amantaa keenyaaf, nageenya mana amantaa keenyaa, tokkummaa mana amantaa keenyatiif jabaannee haa kadhannu. Jabaannee haa kadhannu. Kadhannaan waan guddaa hojjeta. Kanaaf itti aansuudhaan immoo tasgabboofne yaadolii ta'uu qabaman waliin mari'achuu, maaltu itti fufuu qaba, maaltu akkana ta'uu qaba kan jedhu seera waliin mari'achuudha malee akkuma hin taanetti dubbachuun, akkuma hin taanetti baanee waa adda addaa hojjechuun kuni waa biraarra nu buusuu waan danda'uuf jidduu kanaan immoo namoonni tokkummaa keenya jibban, namoonni ortodoksummaa jibban nutti fayyadamanii waan hin taane waan hojjechaa jiraniif adaraa keessan irraa of qusadhaa isiniin jedha. Bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Tokkummaan, jaalalli hunda dursa tokkummaan nu barbaachisa, jaalalli nu barbaachisa, obsa qabaachuun nu barbaachisa. Waaqayyo gooftaan tokkummaa nuuf haa kennu, jaalala nuuf haa kennu, waliigaltee nuuf haa kennu, nageenya mana kiristaana keenyaa nuuf haa eegsisu. Ergaanan guyyaa har'aa dhufeef ishee gabaabduu kanaadha. Gara fuulduraatti maal ta'uu qaba kan jedhu kottaa waliin mari'anna hanga danda'amu haala gaariidhaan iftoominaan taanee waliin haa mari'annu. Wal arrabsoon garuu afaan keessan keessaa arrabsoon hin bahin jedha macaafni qulqulluun. Kanaaf wal arrabsoo dhiisnee waa'ee nageenya mana amantaa keenya qofa irratti haa hojjennuun isiniin jedha. Waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Hayilee aappituu sabskraayib gochuu hin dagatinaa gara yuutuubitiin jechuudha. Yaada koo kan ammoo yoo isinitti tole sheer gochuudhaan obboloota keessan afanis biraan naaf gahaa. Waaqayyoon hunda keessan waliin haa ta'u. Irra deebi'uun hayilee aappituu sabskraayib gochuu hin dagatinaa. Turtii gaarii. Waaqayyoon hunda keessan waliin haa ta'u. Jaalala Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu hunda keessan waliin haa ta'u. Hunda keenya waliin haa ta'u. Ameen.